السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوفتوتا في كبجمتوتا داوتوتا كيا وروني تاتان ودكيسان وشمار كفوني اسنجتا أصلي سبا دكتور أصلي وجين gammachuu isaa haala bareedaa ta'een dabarsaa waan jiruuf waliin dabarsinaa jennee suuraawwan isaa qancab goonee finnee jirra. Wanta isinitti dhagahamu as jalatti komentii laayikii godhuu hin dandeettanii sinetsadha. Asmaan Aslii baga gammaddee waggaa dheeraan booda miliyoona 1 seentee hiriyoota kee waliin akkatti shambaarambaa jettanii kabajuu keessaniif hedduu galatooma. Oromoon yeroo hedduu miidiyaa kanarratti osoo jirtu garuu haa ta'u malee fooloowersiin isaanii yeroo hedduu hin gubata. Yeroo hedduu waa wayii qaaqanii jedhannu yeroo hedduu waa wayii yoo qaaqan jalaa gubata tiktookiin jechuudha. Ka amma reefuu ijoolleen Oromoo miliyoona seenaa jirti. Ka akka Ibsishaa, ka akka Raachuu, Deebii dammoo ijoollee hedduun jechuudha. Warroonni miliyoona seenan baay'eetu jira. Haa ta'u malee miliyoona kana seenuuf dammoo aarsaa hedduu kafalanii miliyoona 1 seenanii jechuudha. Garuu sabni biraa Yeesu osoo wanta akka hin beekamin miliyoona seenan. Garuu Oromoon ka baay'eedha. Haa ta'u gaafa geemii isaa ka akkuma beektan nama 115tu xiiqii keessa seenee akkasitti taaptaap laayik maal godhaafi ture jechuudha. Immoo gaafa taphaa isaa san osoo hin ta'in tapha dura miliyoona seenuun isaa hedduu nama gammachiisaa jechuudha. Isaan wal qabatee tapha isaatiin wal qabatee miliyoona seenuu isaatiin wal qabatee gammachuu isaatiin haala kanaan hiriyoonni isaa walitti qabamteetiniin surprise isa gootee jirti. Surprisein kun dammoo hedduu nama gammachiisaa jechuudha. Haati seenaa kennaa kennitee, seenaan kennaa kennitee, haadha Faaxee dammoo jechuudha kennaa bareedaa kennitee jirti jechuudha. Kennaa ajaa'ibaa kennitee jirti. Maaliif jennaan laaptooppii bitteef. Miidiyaa kanarraa hin badinii wanti dalagdu hedduudha ganaadha jettee laaptooppii bittee kenniteef jechuudha. Siiduna jaartii reedii jaartii reediilleen kennaa sa'aatii kenniteef. Sa'aatii kanaanii hojjedhu, yeroo kee qusadhu, yeroo keetitti fayyadami jetteeni jechuudha. Akkuma beektan ka subscribe kuma onna followers kuma miliyoona seenee jechuudha. Akkasumas YouTube qaba. YouTube isaallee deemtanii like gootanii fi miliyoona akka seensistan abdii guddaa qaba jechuudha. Maaliif Oromoon wanta hin goone jiru jechuudha. Waa hunda godhanii hiriyoonni isaa akka biyya garagaraa amma namaas jiru kan hundaayyuu biyyuma namaatitti barate malee yookaan obboleeyyan isaatii miti yookaan fira isaatii miti yookaan biyya isaatii miti jechuudha. Garuu biyyi ormaa kun ka waliin nama qabee hiriyaa nama taasisee maatii nama taasisee akka waan walirraa dhalatanii akka waan saba maatii tokko ta'aniitti wal jaalatanii haala kanaan akka maatiitti ta'anii isa gammachiisaa jiran. Immoo kan fagoo jirullee haaluma fageenya jiruun gammachuu isaa ibsatee gammachuu isaanii ka akkanatti TV irratti ilaalaa jiranii jechuudha. Viidiyoo waraabanii fi baga gammaddee Aslii si waliin jirraa jabaadhu. Dr. Aslii kennaa waggaa 27 biyya Chaayinaa keessatti deemee kan barsiisee nuuf jecha aarsaa kafalee jedhanii haala kanaan isa bira dhaabbatanii jiran hedduu nama gammachiisaa hedduu namatti tolaa jechuudha. Namuma hundaayyuu jechuudha nama jajjabina dalagaa gaarii dalagu waan gaarii dalagu bira dhaabatuun aadaa keenya haa ta'uu sinetsadha. Anillee asumaan Aslii baga gammaddee jira. Hoggoota dheeraa isa beeka. Hoggaa dheeraa jechuudha. Maaliif wayita duraan diraamaa fa'aa tiktookiin osoo dhufiin dura YouTube irratti diraamaa adda addaa waan hedduu hojjetaa ture. FB irratti illee akkasuma akkuma beektan san gaafa barbaade nama arrabsa, gaafa barbaade nama gorsee, gaafa barbaade nama waan gaarii haasee, gaafa barbaade nama gargaaree, gaafa barbaade waan hundaayyuu godhaatiniin
haa ta'u garuu amalli isaa sun beetanii nama hawatee jira yoo gate arrabsullee wayita gaafa gorsullee wayita gaafa wannaallee jechuudha ummanni isa jaalataa ka jibbullee akkasumatti isa bira dhaabbataa ka jaalatullee akkasumatti isa deeggara bakka kana ga'ee jira jechuudha maaliifii ammallee YouTube banatee jira YouTube gizee baay'ee jalaa gubatee jira na fakkaate maaliifii riipoortii maarree kana yoo barreessan dislike yoo godhan YouTube gad nama buusa akka TikTok illee miti yaa TikTok illee gad nama darbaa Oromoon teennatuun osoo waan akkana kana argitanii diinaaf banuu baanne waan gaarillee dalagee waan badaallee dalagee haa imma guddatu jedhanii osoo dhiisanii gaafa tokko guddatee gaafa jee tokko dhiisuun hin oolu jedhanii osoo dhiisanii silaa har'a eessa jira YouTuberaaniyyuu bakka guddaa silaa gahaa jechuudha haa ta'u malee waggoota dheeraan boodayyuu waan kan bakka kana ga'uun isaa hedduu nama gammachiisaa jechuudha saniifuu warroonni lafaa dhufa jiran warroonni argitanii Gaanaa miidiyaa banatanii takka lama jedhaniitiin jireenya miidiyaa kana akkaataa miidiyaatti fayyadaman kana kan itti agarsiisanii amma sa'a kanatti dalagaa jiran ijoolleen hedduu kan miliyoona yookaan immoo waan gaarii dalagaa bakka guddaa kagaan hedduun isaanii jiranii jechuudha saniifuu nama hundaayyuu jajjabeessuun nama hundaayyuu laayik godhuun Oromoon hin qabdii maallaqa qabduun nama qabduun waa hundaanuu osoo wal bira dhaabatte bakka guddaa hin geetti hiistii walitti hin godhina yoo argitan laayik godhaatiniin bira darbaa isinin jedha akkanatti haati faatee laaptooppii kennitee fi jirti kan laaptooppii kana sirriitti dalagiin jetteeni miidiyaa kana booda bilbilaan waliin azabamini kanaan dalagi jette laaptooppii kun akkanatti shambaarambaa gooteetti fiddee jirti innillee laaptooppii kana gammachuudhaan kolfaan waan isii yaadde hin beeyin ijaa'atuma fudhatee jira jechuudha akkasumatti haadha faatee galatoomii kenna akkana hiriyyaa keetiif kennuu keetiif bakka guddaa nama biraaf qabda bakka guddaa waan sii qabuuf waan guddaa waan aarsaa itti kafaltee bittee isaaf kennite jechuudha hedduu galatoomi sin jenna asumaan atillee nama gaariidha jabaadhu gorsi kee waa hundi kee namatti tola ani gara kiyyaatiin wanti ati dalagdu hundinuu natti tola sin ja'a maatiin isa bira kanatti akka maatiitti isa bira dhaabbatanii hundi isaa jabaadhu jedhanii keekii bitanii fi haala kanaan isa gammachiisuu isaaniitiif hedduu gammadee jira hedduu natti tolee jira itti fufaa isin haa baratu Oromoo wal bira dhaabbadha wal deeggaraa wal jajjabeessaa warroonni argitanii aarsaa walirraa kafaltan tokko tokkorraan laalee sunis kunis aadadumaan guddataa deemaa waan ta'eef dhugaa dubbachuuf hedduu natti tolee jira akkanatti bira dhaabbattanii guyyaa isaa bareechisanii guyyaa isaa kana surprise isa godhuu keessaniif hedduu natti tolee jira sanan jedha እና jaartii cimtuu of biraa qaba aarsaa akkatti kafalteef jechuudha akka warra hindii kootaa uffadhaa jedhanii abdii fi ramzii haala kanaan kuno hindii godhanii jiran waan ji'a isaan dhuffisanii dagaagaa milkaa'ina isiniif haa ta'u jedhanii haala kanaan guyyaa isaa bareechanii fi jiranii akkasumas yoo isinitti tole like godhaa isinin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti